Dilbata darbe haleellaa garee shoror keessaa faannootti lubbuun namoota torbaa dabruun yoo mirkanaa'u reeffi dargaggoo roobaa dooyyoo jedhamu ammoo guyyaa lama ala bulee argamuun namoonni wareegaman 8 guutuu jiraachuun himan. Dargaggoo roobaa dooyyoo dhalataa aanaa Booset ganda buttaa wagaree yoo ta'u ganda hadheechaa naannoo gaara Nyafaroo jedhamutti ajjeefamee hallayyaatti gatamuun reeffisaa dhokatee ture jedhu jiraattonni. Ana Booset ganda hadheechaa naannofni karaan baaburaa guddaan Itiyoo Jabuutii wal qunnamsiisum akkasuma daandiin guddichi Finfinnee dirqawaa geessum humnoota bulchiinsa mootummaa naannoo Amaararraa bobbaafamaniin dhuunfatamee jiraachuus jiraattonni ibsanii jiru. Weerarri daangaa gama Ana Boosetii fi Fantaallee raawwatamaa jiru kun bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraan itti yaadamee kan raawwatamaa jirudha jedhu jiraattonni. Mootummaan naannoo Oromiyaa hatattamaan hin dhaabsisu taanan daandii baaburaa dabalatee daandiin guddichi Finfinnee dirqawaa geessum iddoowwan furtuun hidhattoota naannoo Amaararraa bobbaafamaniin to'atamuuf fageenya kiiloomeetira 2 caalle toofaa jedhan. Jiraattonni Ana Boosetirraa yaada kennan ammoo wal dhabdeen sababa babal'ifannaa lafaatiin wal qabatu durumarraahuu jiraachuu ibsuun ammas sababa lola kanaatiin lafti osoo hin qotamin akkanumatti bahee jiraachuu himu. Akkasumas gareen shoror keessaa faannoo fi finxaaleeyyiin Amaaraa deeggarsa mootummaa naannoo Amaaraan socho'an bakkoota adda addaatti jiraattota buqqisuun ofii isaanii qotachaa jiraachuu ibsanii jiru. Jiraattonni aanaalee Boosetii fi Fantaallee lafti aanaalee lamaanii cicciramee dhumeera kan jedhan yoo ta'u kun karoora bilxiginnaan hoggansa olaanarraa jalqabuun bulchiinsa naannoo Amaaraa wajjin ta'uun aanaalee lamaan naannoo Amaaraa jala galchuuf baroota dheeroof shira xaxaa turanidha jedhan jiraattonni. Karoorri bilxiginnaa fi mootummaa naannoo Amaaraa kan duraam lafa horsiisee bultoota Oromoo Karrayyuu fi qonnaan bultoota Oromoo Tuulamaa cicciranii fixuudha kan jedhan jiraattonni. Ergasii aanaalee lamaan bulchiinsa naannoo Amaaraa aanaa Minjaar Shankooraa jala galchuudha jedhan. Aanaa Fantaalleerraa lafti bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa dhuunfate Arroollee Bal'aa, Qorkeem, Doddotii Guddoom, Harooressa Bal'aam, Harooressa Qal'aam, Qoonye, Funyaan Booraa, Funyaan Waangayyoo, Malkaa Jiloo, Ulaagaa, Xininjim, Haroo Arbaa, Miccim, Haroo Diidaam, Wanjim irraan buute fi kanneen biroo ta'uu ragaaleen ni mul'isu. Ana Boosetirraa immoo lafoonni akka Dugda Daalachaa, Fossoo, Gabaa Raadaa, Calalaqaam, Qilee Arbaa faan bulchiinsa naannoo Amaaraan dhuunfatamanii jiraachuuti foome. Ana Booset ganda Borcataa keessa araddaawwan akka Siiquu, Koysoo, Mindaa, Gardaa Qal'aam, Handoodeem, Garba Adiim, Seera'eem, Boorticham, Maqidallaa fi Qaawwa Bubbisaa yookaanum Qarsaa Abbaa Buneefaan lafoota bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraan dhuunfataman ta'uu jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada kennan addeessaniiru. Bulchaan Ana Booset Muhammad Abdoo yaada Addis Istaandardiif kennaniin haleellaa tibbanaa kanaan lubbuun namoota 7 akka darbe himan. Kana duras wal dhabdeewwan dhimma daangaa Ana Boosetii fi aanaa Minjaar Shankooraan wal qabatan uumamaa turanii jiru. Sababa kanaanis hanga koreen waloo hundaa'ee dhimmichi furamutti bakkeewwan gaafii abbummaa irratti ka'aa jiran yeroof akka hin qotamne waliigallee turre. Haa ta'u malee namni tokko aanaa Minjaar Shankoorarraa daangaa ce'ee lafa akka hin qotamne ajajame irratti qotuu jalqabe. Qonnaan bultoonni karaa Booset jiran ammoo maaliif qotta jedhanii yeroo isa mormuu eegalan hidhattoota dursee galcheen dhukaasa banuun lubbuun namootaa galaafataman jedhama. Haleellaan sun hagayya 14 naannoo sa'aatii 11:30 irratti akka tasaa akka eegalame kan ibsan obbo Muhammad yeroo haleellaan raawwatamu humni nageenyaa mootummaa hojii idilee biroo irra waan tureef bakkicha dafee dhaqqabuu akka hin dandeenye ibsanii jiru. Haleellaa raawwatameenis lubbuun namoota 7 akka dabree fi namni tokko akka miidhame himan. Daandiin guddichi Adaamaa fi Dirqawaa wal qunnamsiisum duraan lafa daangarraa kiiloomeetira hedduu fagoo ta'uu kan himan jiraattonni. Hidhattoonni naannoo Amaararraa dhufan fageenya dheeraa qaxxaamuranii lafa Oromiyaa keessa seenuun isaanii qaamonni mootummaa maaliif hin dubbanneem komatu. Hayyoonni yaada isaanii marsaalee hawaasaa irratti qoodan murteen daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi naannoo isii ilaalchisee murteeffame seera kan hin hordofne gaaffii barootaaf uummanni Oromoo gaafataa ture moggaatti kan dhiibe akka ta'e himanii jiru. Kana malees dhiibban finxaaleeyyii Amaaraa akka duukaa jiru dabballoonni immoo keessa saamichaaf kan haalatti mijeeffatanii jedhan. Dr. Darajjee Hawaas fuula Facebook isaa irratti akka barreessetti lafti Finfinnee durii hanga ammaa sirna TPLF jalatti ammoo dachaadhaan Oromoo dhiibbattee jedhama. Hojii Oromoo buqqaasuu TPLFitti kan raawwachiisuuf kan ergamaa ture Pudiyoon kaleessaa bilxiginnaan har'aas qonnaan bulaa Oromoo buqqaasanii lafa bareedaa san Oromatti gurgurachuu malee onneen isaanii gaaffii Oromoof kan dhikkifatu miti jedhan.
Dr. Darajjee Hawaasitti dabaluudhaan waa'een Finfinnee deebii argatuuf furmaanni guddaan harka uummataa jiraachuu akeekanii jiru. Dhimma Finfinnee ilaalchisee ejjennoon Oromoo kanaan duras ta'ee ammas qabu hin jijjiiramne kan jedhan ammoo hayyuu federaalizimii fi qondaala kaafaa olaanaa kaadhimamaa Doktaraam Sultaan Qaasimiin. Ololli gidduu kana maqaa lafa Finfinneen saamte deebifna jechuun bilxiginnaan facaasaa jirtum gaaffii fi hamilee Oromoo bacancarsuuf waan adeemaa jirudha malee dhugaa qabatamaan lafarra jiru addaa jedhu obbo Sultaan. Itti dabaluunis Oromoon dhimmicha sirriitti qalbifachuu akka qabu hubachiisanii jiru. Hayyuu Oromoo fi qondaalli Koongiresii Federaalawaa Oromoo biraa obbo Girmaa Guutamaas karaa marsaa hawaasummaa isaanii gubbaatti yoo ibsan dhimma Finfinnee ilaalchisee OPDO'n marsaa lammaffaaf fedhii Oromootti dugdagatuun diinummaa agarsiiftee jirti jedhan. Finfinnee fi Oromiyaa gidduu daangaan sararamuu jiraachuu hin qabu kan jedhan obbo Girmaan Finfinneen kan Oromiyaa ta'uusii amanuun daangaa bulchiinsaa qabatamaa ta'e kan daldala lafaaf hin oolle sararuun garuu barbaachisaa ture jedhu. Dr. Milkeessaa Miidhagaa dhimma kana ilaalchisuun yaada qoodaniin murtee kaleessa dabarfame kanaan qoosaa bilxee jechuun ibsan. Qoosan kunis Oromoo akka sabaatti aarsaa kaffalchiisuu mala kan jedhan Dr. Milkeessan gaaffii Oromoo bacancarsuun amala OPDO durii fi bilxiginnaa har'aatii jedhanii jiru. Daangichi waliigaltee bara 1984 duraanitti deebi'uu otoo qabuun qabiyyee lafa godina addaa muranii Finfinneef kennuun kaayyoon murticha duuba jiru gatii lafa gurguramuu qaalessuun madda qabeenyaa taasifachuu qofaa jedhan. Dhimma Finfinnee waliin wal qabatu murtiif dhiyaachuun dura Oromoon martim akkasumas paartileen siyaasaa Oromoo sirriitti bilchinaan mari'achuun murteessaa akka ta'e himanii jiru. Xinxalaa fi hayyuun siyaasaa Oromoo Yaayyaa Bashiir gama isaatiin dhimma Finfinnee irratti irra dibaa fi fakkeessan hin barbaachisu jedhan. Bilxiginnaan onneettiin dantaa Oromoo bakkatti deebistuun qabdu kan jedhu Yaayyaan isaan keessaa namoonni jajjaboon dhugumatti quuqaman yoo jiraatanis soddaa isaanii warra kaabaa waan sodaataniif Oromootti of hin qaban jedha. Dhimmi sararamuu daangaa Finfinnee fi godina addaa naannoo Finfinnee kun hayyoota Oromoo hedduu biratti fudhatama kan dhabe yoo ta'u mufannaa qofa uumee darbuu osoo hin taane uummanni akka gaafatuufis akeekanii jiru. Mootummaan Bilxiginnaa dhiibbaa humnoota fiinxaaleeyyii Amaaraatiin murtii dogoggoraa daangaa bulchiinsaa magaalaa Finfinnee kan godina addaa Oromiyaa naannaa Finfinnee haala hin malleen murteessu keessa beektonni himani. Qondaalonni olaanoon mootummaa naannoo Oromiyaa lama maqaan isaanii akka hin dhahamne barbaadan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif yaada kennaniin fiinxaaleeyyiin Amaaraa mootummaa keessa jiranii fi ala jiran gurmaa'uun Finfinnee harka Oromiyaatii baasuuf hojii qindaa'aa hojjetaa jiru jedhani. Dhiibbaa qaamolee kanaan daangaan bulchiinsaa magaalaa Finfinnee seeraan ala akka murtaa'u gochisiisuun eeranii kaayyoon jara kanaan kan dhaabbatu akka hin taane dubbatanii jiru. Kaayyoon isaanii magaalaa Finfinnee naannoo taasisuu akka ta'e qondaalonni kunneen himanii kanaafis tarkaanfii jalqabaa kan ta'e daangaa magaalaa Finfinnee lafa seeraan ala irratti babal'attee waliinii fi lafa dabalataa muruufiin daangessisuu raawwachiifatanii jiru jedhani. Adeemsi fiinxaaleeyyii Amaaraa itti aanu Finfinnee naannoo gochuudha. Kanaafis hojiitti akka jiran ibsaniiti jiru. Uummanni Oromoo yakka irratti raawwatamu kanaaf akka hin dammaqne burjaajessuuf dursanii rogeeyyiin Bilxiginnaa Oromiyaa akka waan hojiin gaariin Oromoof hojjetamaa jirutti afarsaa turanii jiru. Rogeeyyiin fiinxaaleeyyii Amaaraas ergama fudhatanii akka waan lafti Finfinnee godina addaatti daangeffametti afarsaa kan turaniif ergama wal fakkaataa waan qabaniif akka ta'e qondaalonni olaanoon kunneen dubbataniiti jiru. Dhimmi Finfinnee hibboo deebii dhabee ta'uun yeroodhaa gara yerootti furmaanni isaa osoo hin argamin waggoota dabruun har'a dhaqqabe. Aarsaa lubbuu qe'ee fi qabeenya ofirraa buqqa'uu hanga barnootaarraa hari'amuutti Oromoon gatii itti baasee jira. Waggoota 30 as keessumattuu bulchiinsa Adduwaayii jalatti guyyaarraa guyyaatti godina addaa Oromiyaarraa lafti citaa daangaa dhiibuun lafti iskuweer kiiloomeetiriin kumaan lakkaa'amu saamamee jira. Ammuma Finfinneen babal'achaa adeemtuun Oromummaan handhuraarraa dhiibamaa har'a gahe. Dhimma kana ilaalchisuun yaadonnii fi sodaan adda addaas hayyootarraa burquu itti fufee jira. Yaadni lama irra deddeebiin dhagahamaa jira. Yaadni tokko Finfinneen kan Oromoo waan taateef Oromiyaa jalatti buluu qabdii kan jedhu yoo ta'u, yaadni inni biraa ammoo daangaan bulchiinsaa Finfinnee bakka bara 1984tti deebi'uu qabaa kan jedhu.
Waggoota 30 dabran keessatti ergama TPLF fudhachuudhaan faallaa yaada Oromoo kana tarkaanfachiisaa kan ture dhaadiyoon amma immoo bilxiginnaa ofiin je'ee yaada fiinxaaleeyyii Amaaraa qabate ammaas adeemsuma gaafasiitti jira.